hunduma keessan baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Jarni Keeniyaa dhufuu kiyyeet kun yeroo duraati. Garuu humna guddaa community Keeniyaa jiran irratti argee kan ammoo oduun dubbanne darbuun barbaadu. Maybe carraa kana bor argachuu baachuu waan danda'uufi waan sadi dubbachuu barbaada. Tokko dubartii empower godhuu keessatti communityin kunini gahee guddaa taphattanii jirtanii baay'ee galatoomaa. Dubartoota jajjabduu arguu kiyyaan dhugaa baay'ee gammadaa. Because jarni nu keessa dhufne qabsoo keessallee haa ta'u generationiin nu duba dhufellee hagam dubartoonni gara afoo akka dhuftan hin beekne. In terms of religion ta'uu hin danda'a, in terms of culture ta'uu hin danda'a. Dubartoonni gara afoon dhufan. Biyya keessaa dhufne kan nu argitanii consultant, advisor, warri biyya ala irra caalaa hunda dubartootaa fayyadaman. They are naturally wise. Kanaaf dubartoota as keessatti akkan ummata empower godhan kan argachuu kiyyaan baay'ee gammadaa. Isinillee baay'ee galatoomaa. Guys, keep up this energy. Kun jechuun durii bara darbii jedhanii seetochin yaalaa saattafa dubartoota participate kan goone mootummaan eessallee gahuu hin danda'uu jedhama dura. Maybe warra durtan qabatan ta'a. So kun ammoo dhugaadha. Dubartoota akkan empowered generationii godhuu danda'an kan baasuun dirqama Oromooti tokko kan. Lammaffaan economic empower. Oromoon yeroo baay'ee Keeniyaadhaan maamina warra Sumaaleetiin compare goona. Akkaataan aadaan itti dhufneef, afaan itti dhufnee fi kushiin tunillee walitti nu Oromoon eenyu fakkaatti yoo jette irra caala Sumaaleen fakkaatti. Gosaanis baay'ee wal fakkaanna, physically wal fakkaanna, living status wal fakkaanna. Warri kun garuu wanti nu caalanii tokkummaadhaan. Amma isaan economically addunyaa irratti empower godhuu hin danda'an. Amma kaleessa argaa ture magaala kana keessatti kun ka isaaniit, kun ka isaaniit, kun ka isaaniit. To be honest, the next 30 years, biyyattuu tanaafuu question mark. Addunyaa irratti politika bituu hin dandeettu. Economiin garuu politika jilbisiisuu dandeettu. Oromoon wanti haga addaa du'eef economically we are so much behind. Walin qabnu individualin fin an argadhee jenna ufii kiyyaa fiig. An argadhee isin argatte kun hundofiitiif fiig. Kun garuu walitti dhuu marjii ta'ee addunyaa bituu danda'a waan akkasii hin qabu. Kanaaf Keeniyaa kana keessatti wal qabaatanii business isaan wal gargaaru wal jajjabeessu dhugaa I'm damn proud of you guys. Dhugumaan dubbadhee danda'u. Siyaasa kana keessatti waggaa dheeraa keessa turee jira. Eventii baay'ee keessallee keessa turee jira. This is historical moment for me. Historical. For a lot of reasons. Uduu waliin qoodin tokko taatanii warri asiin geettan ammas mammoo economically empower wal gadha. Namni tokko dandeettii wayii qabaata taanaan keep it up, dig out that dandeettii. Bring it back, bring it together. That will be a government. Eessaallee kanas waliin dhufeetii addunyaallee bulchuu danda'a. Addunyaa irras namoonni adda Trump yoo fudhatan wanti akkan addunyaa sochoosaa is not politician miti. Economically is strong. Monopolized godhuu danda'a. Oromoon ammoo lakkoofsaan Afrikaa keessatti tokkoffaadha jedha. Maaliif dhiibamaa jira? Lafa guddaa qabna, qabeenya guddaa qabna, qabeenya qabnu kana garuu kabraatu itti fayyadam, nutti fayyadamuu hin dandeenye. Waan qabnuuf keessattuu warri amma wanti kun nu galee jiru haga dandeenye. Unity wayii uumneeti akkaataa fundura dhufuu dandeenyu irra hojjechuu qabna kun dhaamata. Kabraa waa'ee koree obboleessi kiyya kaasee ture kaasuu barbaadeen ture. Seenaan carraa kana walitti isin fiddeerti. Kun ammoo asii du'uu hin qabu. This is a beginning. Amma lubbuutti horuu dandeettan. Jireenya kana lubbuutti horuu dandeettan. Baay'eetu jira. Oromoo keessatti kutaa adda addaas dhagaa jira, Wallagga keessa jira, Harargee keessa jira, Shawaa keessa jira, Arsii keessa jira, Boorana keessa jira. Diversify gootaniit akkuma walitti dhiyaatanii waan kan waliif fiddaniit hundatti godhuu hin danda'amu. Kanallee osoo irratti hojjettanii you will be guys successful. Clear mindset argatin keessatti. Hoomaanuun qoodamne. Hoomaani kanaanuun amantaan waan takkaan hin qoodamne isin keessa arge kun jireenya ta'uu waan danda'uufi I wish you all the very best.
I wish you all the very best. Kabra, sena wanti ani yeroo baay'ee pushima godhaan. Ibantii sille adi Itoophiyaa dhufuuf hin dhufne. Ani ibantii kana qoodama jedhee sagantaa ji'a lamaan dura kabaase. Garuu guyyaa torba asirra dhufuu fi guyyaa torbaan tokko biyya turee asiin as dhufee asiin sagantaa isillee hirmaadhee achiin booda gara biyyaa deemaan dhufe. An wanti si faana deemuu fi jara kenna an seenaa keessa waa arge aniin tun yoo pushaa godhee buustaapping goone entu pushii godhaan. No one. No one. Kanaaf yeroo asillee dhufu waa'ee kitaaba isillee from the beginning I knew yeroo inauguration yeroo duraallee achi ture. Look, Senat, I'm telling you frankly, if Senat would irritate at the Silasida Ujitama, I'm serious. Sida Ujitama, Oromo Kesa, Oromo community be a large Rukesa, Enule Motuma afford Abate Kadubitoko Langer. She was the only one for the last how many years? Maybe 10 years, 7 years, 5 years, 6 years. I don't know exactly. Irrat Abate ka struggle got out of Tessil. Advocate Association let Abde Irrat Alaka Ummata Kanaf Sagaleta out of the She didn't get any credit from the Oromo community. Kanaf Fana Dema. Energy is he case Jurho. You know, no one is perfect in this world. Everybody of us who has weaknessing Adadak about. Garu. Ank and is he case Jurukuna mo. I am the only one who can boost her up, or her family member, or her friend, or whoever. Kanaf namni toko, yo wan toko saba kanati. Inta little baratert, gailan kab, jolen kab. Yero hundo oromotif feed. At all the time at the beginning of the year, kanuma gafat dan. You know, she sacrificed her entire life for this nation. Credit Yargachok Abdi. I would like to say thank you again. Kanafi bakka kana dhufe udu kanan dubbanne deemuun barbaadu. Baay'ee galatoma. I'm a businesswoman. I'm a kind of journalist. Maybe Oromia 11 or Rebetani. I'm one of the founder. I'm a biyya galchine jira. Yo haalli kun amma jiru kun ammoo wali jabaatanii jirtan branch illaa sitti banu. I promise you. YouTube ni yookaan ammoo social media ni satellite irratti tokkoffaa Oromoo ka ajjise social media malee media platforming qabu. Biyya keenyas around 56 ka Abashaa ka jiru. Karamantaatti qeeranii maal jedhanii yeroo hunda platformiin isaan busy dha. Aadaa qabna, aadaan keenya gadi hin bahu. Afaan qabna, afaan keenya gadi hin gabu. Ijoolleen teenya barachuu qabdi, social aspect hin jira, economic hin jira, wanti tokkollee miidiyaa irratti hin bahu. Resource Oromiyaatiin miidiyaan biyya sanii akka argitan itti fayyadaman. Kenna garuu 1% hin fayyada. Kanaaf miidiyaan baay'ee barbaachisaadha. I know miidiyaan garaa biyya kana keessa hin jira, kanneen illee bira dhaabbachuu, wal gargaaru. Oromoon yoo tokko hin ta'in, yoo Oromoon wal bira dhaabbatin, yoo dadhabbii kiyya isiin naanguutin, yoo dhidhuun kiyya ebalu naanguutin eessallee ga'uu hin dandeenye. Waan kana qaalawa kana akka taanee dhufnee jira asiin. Kanaaf ammas generation ammaan boodallee dhufu waan nu keessa darbine darbuun qabu. They have to have something bright qabaachuu qabanii. Kanammoo ka godhuu dandeenyu waan nu qabnu ummataaf beeksisuudha. Resource kennaa ta'uu amma sagantaan kun maaliif jijjiirame? Seenaa kitaaba seenullee dubbisee hin jiru. Arganiiluu hin jiran. Mootummaan tunne ndoo irra caala ndoo mootummaa kana irra dhaabbattee jirtis. Ka jetti dhuguma. Waa'ee kitaaba sanillee osoo hin deebi'e. Siyaasaan Oromoo dhaabni siyaasaa Oromoo haga biyyaan baatu hundumti kenna wanti lama tokko nu godha. Tokko biyyi tokko nu godha. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu nu gaafate biyya saniif falma. Dhaabni siyaasaa yoo barbaade sabaa fi afaan ofiitiif falma. Kanumaa miti. Dhaabni siyaasaa kamiyyuu gaafadha. Garuu ultimate goaliin isaanii kana yoo ta'e waa maaliif walii galuu dadhabne nu malee. Ani yoon geegessine biyyi walabuun baatu.
yoan hingegesine biyyi bilisan baatu yoan hingegesine ummanni kun gabrummaa keessaan bahu kanatu ajjeesaa jira kuni it has to be bakka wayitti dhaabbachuu qaba for the last 150 years karumaan gabrummaa baanee generationiin ammaan booda ammoo kana laaluu hin qabu kanaan wal jajjabeessinee wal bira dhaabbannaa baay'ee galatoomaa baay'ee sin jaalannaa yoo rabbi jedhe yeroo biraa walitti deebinaa thank you so much again